Ashama arkafuune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanis sirraa qabu. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo ganama kana qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. An Ready Adam Tube namoonni chaanaalii keenya faariyaa taata subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenya like gochuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Odeeffannoon nuti qabnu waa'ee juuntaa yookaan TPLF maalirra jiran sadarkaa kabira ga'anii jiran yeroo ammaa kana haala ajaa'ibsiisaa ta'een wasseenanii jiran jechuudha. Ittaansuudhaan woboo zoonii kibbaa akkasuma woboo gujiidhaa tarkaanfilee boonsaa uummata diinata irratti kan fudhate kan isin biraan ga'u ta'a. Amma xumura qophii keenyatti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaan akkuma beekamutti dhiyeenya kana biyyattiin Itoophiyaadhaa lola guddaadhaan akka raafamaa jirutu dhagahama. Lolli isiin raafamaa ni jirtu waa'ee TPLF dabalatee akkasuma woboo akkasumas immootu humna alaa biyya ani keessa jiru kana jechuudha. Dabalatee lola ajaa'ibsiisatu itti deemamaa jira. Kana keessaa mootummaan sodaa guddaarraa kan ka'e hanga dargaggeessa umrii isaa 15 ol ta'e waraanatti galchuutti seenamaa jira jechuudha. Kanarratti ibsa ejjennoo guyyaa kaleessaa Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el godheen viidiyoo mana ofii keessa taa'etiniin Reuters irratti haasa'een akka dubbatetti biyyattiin tuni yoo daangaa keenya dhiisuu hin dandeenye yoo ummata keenya wararuu hin dhiisnetti humni isii eeggatuu fi haleellan isii eeggatu gurguddaa akka ta'e gargaarsa alaatiin dubbatee jira. Kana jechuun maal jechuudha? Wayyaanee duuba yookaan juuntaa duuba humni alaa ta'ee humni Ameerikaadhaa akka barbaadetti biyyattii san dha'uu danda'a jechuudha. Isarratti akkuma beekamutti ammallee Walqaayitii fi iddoo Alamaxaa jedhamu irratti haala ajaa'ibsiisaa ta'een lolli wasseenaa jira. Lolicha kanarratti kan hirmaatan milishaan naannoo Amaaratii fi Liyyu Hayiliin Amaaraa ka amma dura fuuldura deemanii lolaa turan amma waardiyoota ollaa isaaniitirraa kadhatanii duuba deemaa jiran. Waardiyoonni isaan jedhaman eenyu fa'a? Liyyu Hayilii Poolisii Oromiyaatii fi naannolee adda addaa irraa kan ergameef Somaalee irraa ergamee fi ummata Sidaamaa irraa ergamee fi kana of dura kaanii ofii duubatti deebi'an. Kana kan taasiseef dammoo mootummaa naannoo Amaaraati. Maaliif taasisuu fi danda'e? Amma dura mootummaan naannoo Amaaraa gaafii tokko mootummaa federaalaatiif dhiyeessu yookaan Abiyyiif jechuudha. Innis maal inni waraana gurguddaa Itoophiyaan qabdu akka naannoo kanatti nuu dhaabdu jedhaniin fakkeenya wantoota akka taankii rookeettii fi wantoota adda addaa meeshaa Itoophiyaan qabdu gurguddaa bakka sana akka dhaaban gaafatanii jennaan Abiyyi eeyyamuu fi hin dandeenye. Sababa kanaatirraa kan ka'e uummanni keenya dhumuu qabaa kan jedhuun humna addaa Oromiyaatii fi naannolee garaagaraatirraa gargaarsa gaafatee bakka san kaa'e. Sababa meeshaa kennuu diddaatiif. Maaliif? Meeshaa kenneef Amaarri TPLFin injifattee kaatee isatti akka deebitu waan beekuuf dideetiin injira ergee jechuudha. Ajaa'ibsiisadha warra argitanii tooftaa isaa. Waraana gurguddaa kana gara laga Abbayyaatti fe'an. Laga Abbayyaatti irraa erga fe'anii amma humni addaa achi dhaqe. Humni addaa kun immoo jaalateeti moo dirqamaan dhaqe kan jedhu dubbiin ijoo nama. Dubbiin ijoon humni addaa ijoolleen Oromoo kun dirqamaan akka achi dhaqantu odeeffannoon ba'aa jira. Sababni isaa mootummaan kun humni isaa kan biyyattii ittiin bulchaa jiru harkaa laaffatee jiru kan injifatameera. Makkalaakayaan inni qabu kan biyyaan eegaa ture 19 ergaa jaraan booji'amee booda juuntadhaan deebi'ee of ijaaruu waan hin dandeenyeef dirqamni inni qabu humna addaa Oromiyaatii fi humnoota addaa naannootti fayyadamee uummata kan ofirraa qabu dirqame jechuudha. Afaan miidiyaa irratti hin injifannee sababa misoomatiif maalii jenneedhaan misoomni wayiitu hin jiru. Osoo injifatamuu baatanii humna addaa maaliif isaan barbaachisa? Makkalaakayaan gahaadha. Yeroo duraa lola ho'aa sanuu makkalaakayaa erganii turani. Sinii galee amma sababa kana humna addaa barbaachisee ijoolleen humna addaa deeman sun garuu akka dirqamantu dubbatama. Kan dirqame immootu mootummaa naannoo Oromiyaatu isaan dirqamoo ati hin deemne jechuudha. Biyya keen jaalannee biyya keen barbaaddu waan jedhuun biyyee isin nyaachisanii jechuudha. So haala saniin akkuma kaleessa argitan sanitti ijoolleen hedduu erga achi deemanii osoo lola xiyyiitii hin dhukaasin akka jiruun booji'amanii jiran jechuudha. TPLFidhaan akkasuma milishaan TPLF illee baay'eetu booji'ame jechuudha. Kana diinni haala ajaa'ibsiisaa kanaan wal seenaa jira. Gaaga'ama guddaa biyyattii irratti hin qabaa jettan biyyattii sadarkaa dinagdeedhaan kufuutirra geettee jirti. Maaliif humni tokko sadarkaa biyya guutuutti hanga kana yoo kan wal waraanu taate biyyattiin sun kufuudhaaf daangaa gubbaa jirti jechuudha.
daangaa asiif asiin garanaan gara alaatiin xalaata guddaatu eeggata gara keessatiin xalaata guddaadha Oromiyaattis gaafa deebite achumatti obboleeyyan lamaan xalaata walitti godhanii wal nyaachisanii jechuudha humna addaattis maqaan isaanii Oromiyaadha woboon Oromoodha isa kana kunis xalaata ergama adda qabaadhanii nyaachisan Oromoon woboon waan sitti toluun keessa gargaarsa humna alaa tokko malee gargaarsa hawaasatu guutuu osoo hin argatin saba ofiitiif qofa dhaabbatu gachana ta'uudhaan hojii kan hojjechaa jiran jechuudha. Mee amma gaba wobootitti yoo sin deebisu woboon tarkaanfilee gurguddaa akkamii fudhate? Erga waraanni naannoo Amaaraa kanatti eegale humni addaa kallattiidhaan achi bobba'e. Amma kan wobootti geggeeffame eenyu jettanii yaaddan? Milishaa ganda keessatti hafte taleenjii kan qabne ta dhukaasa qofa beeytu. Woboo bakka barbaadanitti barbadeessuu dandeessan jedhanii eeyyama godhanii fi kunillee humni hin baranne waan jechuudha akka jiruun deemetiniin harka wobootitti biyyee nyaachaa jira. Osoo humna barate taate amma humni addaa tokko adamaatiniin deemu. Milishaan immoo hin beeyne jedheetuma akka jiruun deemetuma wobootti harka of kenna. Yoo harka kenna dhiyaniin tooftaa ittiin harka kennatan hin beeku namni kun leenjiin qabu akka poolisii Oromiyaa san. Carraan inni qabumaa hin dirre biyyee walitti dabalamuu qofaa jechuudha. Milishaan tooftaalee lolaa waan hin beeyneef yeroo harka kenna dhiyaniin inni dhukaasa qabatee akkana godhata woboon sa'ichi keessaa dabarsitii jechuudha. Dirqama kan namni tokko harka kenna dhusiinjee waan harka kennan hin dhahamta. So milishaan haala saniin dachee irraa dhumaa jirti jechuudha. Gaafa duraatis har'allee waan nuti dubbanne ilmaan teessa yatiiman godinaa jarri bosona jirtu kun ilmaan kee kana bor sadarkaa tokkorraan gahuufi sihii gabrummaa keessatti daalachatee buuqqachaa eegana keessaa ol baasuufi eenyummaa kee akka bartuufi gaafa nu siin jedhu dhaga'uu diddee waan kilaashii sitti kennaniif qofa kilaashiin akkana moonneesii ta'uu muka baadhattee muka diinaa bosonatti qajeeltaa jechuudha. Osoo amma achina fi'aniin ijoolleetiyya guddifadhaa jedha. Yoo mootu achitti dhaame mee ijoollee isaa akkamitti guddifata? Yeroo woboo bira deemu ijoollee isaa guddifata yeroo biltsiginnaan ergattummootu diinaa adamsuu deemu. Mee maal jechuudha jedhan? Haala ajaa'ibsiisaa keessa jirraa bar uummanni milishaa kun maal akka ta'e naan galle. Mootummaan ijaarama xixiqqoo akkanaa tanaan biyyattii sangaagan mootummaan baay'isawee mootummaan kun dantaa biyyattii hin qabu. Dantaa kursii ofii malee biyyi sun kuftee ol kaatee isan galchu. Jireenyi qaala'uu baatee isan galchu maaliif? Inni akka barbaade meeshaa barbaadu alarraa bitatee nyaata. Biyyattiin sun beelofte beela'uu baatte maaltu isa galchi? Ilmaan isaa hin shamattu. Inni hin shamattu. Ka shamatu ilmaan miskiinatti. Sinii galee haala akkanaa kana keessa jirti biyyattiin baay'isawee waa'een TPLF kun yaaddoo biyya keenyaa qofa osoo hin taane yaaddoo addunyaa ta'ee jira. Mee maaltu akka deemamu maaltu akka ta'amuuf deemu kanuma waliin laallutaa jechuudha. Rabbi biyya keenya nagaya haa godhu. Baay'ee tokko sodaa guddaa keessa gallee jirra. Wanti godhamu hin jiru jechuudha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya asumaan isinirraa gabaabsa. Odeeffannoon ammaaf nuti qabannee jirru isa kana fakkaataa turtii biraatiin walitti deebina nagayarra nuuf turan affeerra keenya viidiyoo keenya laayik gochuun irraa fatina.